Kanaafuu ana filkare ana jetti an baadiyyaa isin deemtee gaafanne. Kanaafuu amma isin baadiyyaa jirti. Ati daawwatta. Guyyaa 3-4 booda. Haati rakkoon qabuun deemaa jettee guyyaa isin deebite. Annee bulchaa bakka isin jettutti si garsiisa. يعني أما توادنا ناس نقدر سنتا. نقدر سري يعني بدون أي كذا بدون أي شيء. بدون أي شيء واتكسو وننجري. أيوة. سينجر سيسا. يدمي. لا. سنأجر عليه أنا ما يعطي سيجرة. هرو. نقدر سيرتا. سيجر سيجري رمان. برا ربتي. باني بس سيجر سيجرو. خينا بودنا خاطر به. نافخ خاطر. ما. أجر عارف قرسيفتو. شو؟ إيه؟ والله سيجر سيرك وان فيدن سيجر. أي نافخ خاطر. ما يجلس والله جدنا أخذت أنا كم درسيته والله سيرك مو أيه مجموعكم إذا إيه يو في القرآن قال مجموع سيرك مو لا خلاص هي سيعمل مشكلة القرآن مش ضروري الحمد لله لا كان قال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شام عركفون جرجرتو هردفتوني متشوتو وعلتي دي بريمتك عشتي نجيني كيسان بلالا ومن أجائب جدًا يارتين أجي جال حجر أفمان لا أغنيته ilmoo ishiidha addunyaa tan irra dhabamsiisa takka akka isiin hin ijaanii argine takka du'aanis addunyaa tan irra dhabamsiisa jette mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Jiraachise anuu namaan tilis ni jaartuftoota khiyya isiidha sababa naaf hajjira akka tol qabannee yaa'ii عادي ده معلق مدرنا كان في دجيسة سينجا شودا سريفو معلق بروان إنده بريفا مجو أكون فدا معلق خنا أما المقبلات بودر رامو زيادة سيخنا مجو نجار سونين جين نجار سيسه شودا دبرا دبتي أنا بدين كباي شودا وني مجو بربادو في مالي جتون كسهنورو مجرو وني نمجو بربادو فكيسين جرانا قبضتي عن الموسي أكيسين جناهين أجر موش أس أمامتي gaafa duute yookaan isin nagarrattiin isi ilmoosi yala dabamsiisuudhaaf yaada godhee jira jechuudha. Isin numatu hajjiin bakka turti malee ni baasaaf jechuudha. Bas anammoo isin barbaadate anaa miti kana hunda isin barbaadate an turaansa miskiinaa jeetitiin ilmoo tananiin deebsaa fi maara jechuudha. Ammammoo anaa jetu akka ilmoon tun addunyaarra takka du'aanis maan taane takka jiruunis maan taane dhabamsiisu anaan godha jechuudha. Almuhim taakasiiti أمالي فين كان هندو قول إسي ولدت ديبين تكا دوانس تكا جرو تنانس إسي أبامسيسي أكا جرو متندرتو إلموسيهن أرقينه قول آيت نمتيني مجريمة أنا نمتين تن أبوليتي هجيتي جري برطرم هدالي نمتين تن سبحان الله نمني غرغرا ولدو فيه والفكاته إني ilmoo birrii fudhatee gurgurata bakka fundatti amma namitti arabaa jedhu sanis birrii irraa fudhatee itti gurguratte jechuudha. Birrii irraa fudhatee itti gurgurate. Kanas amma kun yaa namitti hidhattis birrii irraa fudhatee gurgurata isiin fedhuni ajjeesaa fedhu jirtu isii dhabamsiisaa jechuu jirti. Namitti akkuma jette waan jette gooti. Hajji waan godhaa turte ni beektani. Hajji qara siirii nama godhu sanu isattuu siirii goote haada morma goote lafarra oofaa lafarra jilbeenfachiifte waan isii godhaa turte hunda keenyatu beeka jechuudha. Hunda keenya beeka ani caaltuun namni akka caaltu gowwaan hin jiru wallaahi. Hajji akkana waan hunda isii miidhe kana deebi'uudhaaf jettee namitti tana gollabte. Namitti tana sossobdeetuma osoo ilmoo isiitis irraa naafuudha jettee waan fakkaatu. Hajjiin am ilmoo ofillee argatu hin deemtu jechuudha. Walla namitti mujuriima irra dhumaati. Ani wanni as sodaatu ture wanti as sodaatu ture kun dhufte jechuudha. Hagattii tanaa wani lashetteef ramadaana kanaaf jechuu jirti isinis ramadaana kanaaf lash jedhu jira akka isiin waan biraatii miti. Fincaanumaaf shintibeetii seenuu hin dandeenye isiini goosisaa isiini godhaa jette maaliin goote kan ziiriidhaatti goote jechuudha. Caaltu waa hunda harka ofiitiin of miite jechuudha. Waa hunda harka ofiitiin of miite waan hunda rabbi si yaa dandeessisu ani wanni jedhuun tanuma jechuudha.
Rabbi obsa sabrii siyaa kennu kaa. Isiin nama gowwaa dheedhii kana. Odoo nam qaroo taate ani namni gariin walla koomentii sii jedhan mana keetti galii akkas ta'ii maasha Allah. Uummata wallaahi namni koomentii kun sammuun teessan fayyaa hin qabduu maalii hin qabduu hin beeku. Dhugaa mana ishiitiin galuun manni kan ishiitii dafqa ishiitiin bitamee waa hundi ishiitiin bitame. Osoo caaltuun nama abshaala taate isii san harka deeffattee okay akka nama gara isii goree taatee isii san harka deeffattee meeshaa san guyyaa adii baafatti caaltuun. Daamush daa'imaa miti. Amma meeshaa miti ani lubbuu caaltee tufuun sodaadha. Daa'ima amma daa'ima dhosuuf deemtimi gana caaltuu hiite ramadaanni haa ba'u jetteerti bara ammallee. Ramadaanni haa ba'u waan ani isii godhuuf taa'uu jette. Ramadaanni guyyaa 9 qofa hafe arbooda. Rabbiin itti nu haa ga'u. Yaani ramadaanni ba'eef qofa ramadaanum kana keessa waan hajjii godhu jirtu argitanii waan nama hunda godhu jirtu argitanii afaaniin gadi hin jedhimne akka nama soomuu akka nama wanna jedhu sitti hin jirtu jechuudha. Laakiin afaanuma baafattee ramadaanni haa ba'u waan inni sii godhu jechuu jirti. An duras waan kana sodaatu ture jechuudha. Haga caaltuun hajjii jala deddeemuu eegalte kana hajji makan irraa baatee duruma oduuwwan jette namittiin nama qoosa akkas qoqqoosaa miti. Qoqqoosaa miti caaltuu dheedhiidha fayyaaletti nama sharrii takka hin qabne nama akkana zimbiloo deemu kanaa miti. Namittiin akkana zimbiloo deemtu sanii miti. Hajjii qara isiin hiitee mana isii hidhee akkasitti akka harreetii isii dhiitu san isiin dhiittee isa akka harreetii dhiitu turte jechuudha. Isa san hiitee. Namittiin dhiira akkas goote hajjii sana akkas goote isii akkam godhuuf deemti yoo jettani hundi keessa yaaduu ni dandeessan jechuudha. Ani wallaahi wanni sodaachuu ture tana. Amma daa'ima isii san dhabamsiisuuf deemte kunoo. Dhabamsiisuuf deemte dubbatte. Takkaa du'aan takkaa jiruudhaan dhabamsiisetti yookiin fedhu ni ajjeesaa fedhu akkanumaan dhabamsiisee akka isiin agarree godha jette. Akka jiruu fi isiin keessatti wallaalte addunyaa tana isiin irra jira jirtu duutuu isii addaan hin beekne isii godha iyyuu caaltuu iyyuu isii akkas isii godha jette. Dhuganii gooti maaliin gooti humnaan gooti osoo hin taane ziiriidhaan gooti. Biyya san keessa ziiriidhaan godhanii ziiriidhaan nama ukkaamsanii ziiriidhaan wanni goone hin jirtu jechuudha. Biyya Yaman san keessatti Suudaanii fi maaloo kana guutuudha. Rabbi nutti araaramu rabbiin of haa beeksisu. Caaltuun waan biraa dhiiftee hajjii mallaqa kennitee immoo ofii fudhachuu qabdi. Akka yaada kiyyaatti warri raqama caaltuu qabdan naaf barreessaa koomentii kanatti ni bilbilaafi. Yookiin itti bilbilaatis itti himaa isinis naafis barreessaa lakkoofsa siyaas jalatti jechuudha warri lakkoofsa caaltuu qabdan. Ilmoo ofii mallaqa kafaltee haa fudhattu. Mallaqa kafaltee ilmoo ofii namittiin tun waan jettanii gooti jechuudha. Waan jettanii gooti namittiin tun ilmoo ofii ni dhabamsi. Ilmoo ofii tana ni dhabamsiifti jirtuu dhabdi ilmoo ofii tana caaltuun amma jechuudha. Wallaahi jirtuu dhabdi. Asbii Allaahi wa ni'mal wakiil. Wallaahi rabbiin nama mujriima hunda uume namitti tana ta keessa dabarte uume rabbiin jechuudha. Ta keessuma dabarfatte jechuudha. Tama keessa itti dabarfatte uume. Subhaanallah. Wama isiin bar akkan jedhani hanga dhagayetti rabbi sodaa fi carqii kana fuudhatti ni dhannee bar. Jaartii namaati dhiira biraa jala baatee hajjitti heerumte wannummaan isiin hajjitti rakkattee akkanatti uf dhossuudhaaf fuula hidhatti. Malee rabbi sodaaf odoo hin taane yookiin shari'aaf akka namni isii argineef odoo hin taane isiin jaartii namaatitu itti heerumee jaarsa odoo qabdu dhiira biraati heerumte akkan jenne fuula isii hidhatte jechuudha. Akkana wallaahi hedduu takka nama dhiba. Hedduu takka nama ulfaata. Salphina wallaahi safuu.
salphina saafuruu nama rabbiin hin beekne nama namummaas hin beekne namittiin tun jechuudha. Warra akkamiirraallee akka baate hin beeku wallaahi. Ani wanni na ajaa'ibe hajjii fi isiin wal fakkaatu na ajaa'ibe wallaahi. Hajjimaaf isiin tun wal fakkaatu na ajaa'ibe. Ilmi namaa kun gargarii dhufee wal fakkaataa yoo jedhu subhaanallah. An caaltu takkaa itti aaraa beektaa wallaahi. Na gubdi. Maalumaan ta'uuf hajjiddee hajji jala deemti mallaqa hajjiin mallaqa naa kenna ilmoo teessii fida jedheeni mallaquma san kennitee maaf ilmoo ofiin fudhan. Kanas ilmoo isiitti taraa fi mallaqa. Sirraa bitadhaa sirraa amma kun irraa bitattee ajjeesuuf deemtu jechuudha namittiin. Hacaaltu sirraa bitadhaa ilmoo isii sirraa bitadhaa jettee dhugaa ilmoo ofii namarraa bitatin laakiin akka ilmoo itti eega akka itti argataniin falli biraa hin jirre akkas jechuudha. Amma kunoo isiin fudhatteetiin guyyaa 2-3 booda si agarsiisa jedheen yoo caaltuun viidiyoo kana argite malee jechuudha. Jalaa fudhatteetiin ilmoo jalaa dhabamsiiftee jalaa ajjeesuuf deemti. Takka akkanumaan dhabamsiisuuf deemti takka ajjeesuuf deemti jechaadha. Nama rabbiin sodaatu miti namittiin. Wallaahi nama rabbiin sodaatu miti abboo rabbiin ramadaana kana harkisii haa qabu. Ani hedduu garaan kiyya kun na rifate ilmoo cubbuu yoo dandeette haadhuma san waan gootu namni barre waltumuun ni jirti waldhabuunis ni jirti akkamitti ilmoo namaati ilmoodhaan ilmoo sabiyyiin isii qaxaatuuf deemti ilmoon tun cubbuu maal daladde isii irratti haadhaan waldhabde malee yoo taates ilmoon maal isii gootee ilmoo ajjeesuuf ilmoo dhabamsiisuuf deemti subhaanallah. Wallahi hedduu nama dhagahamu ilmoon tun cubbuu duuda wanta kan beektu haadha tiyyaa haadha ambaatii addaan hin beektu jechuudha duuda. Yaa rabbii kiyya wallahi subhaanallah rabbiin kun nama garii akkatti inni itti uumu maalalteen qabu yaada sila rabbiin kun jechuudha. Immoo rabbiin caaltuu uf beeksise. Dafteetuma mallaqa kafaltee ilmoo isii akka fudhachu rabbi isii haa taasisu. Warra ilmoon bira jirtu sanillee uummata jabaatee ilmoo san gara haadha isii itti barbaadu rabbi isaan haa godhu jechuudha. Zabana kana mee warrummaan bitu sun akkamittiin ilmoo namaa bitatan ilmoo namaa ilmoo haadha jalaa fuudhamte osoo ilmoo haati irraa duutee taate ilmoo haati jirtu. Abbaan gaachana malee homaa namaan godhu abbaa akkanaallee rabbiin namaa kennine abbaan gaariinu gaachanaaf sirra jiraata malee akka haadhaatii miti. Garaan haadhaatiif garaan abbaatis tokkoo miti jechuudha. Akkasii warri lakkoofsa caaltuu qabdan lakkoofsa siinaa kennaa naaf ergaa isiniin jedha. Warri immoo beektanis itti bilbilaa. Viidiyoo isii kanatti ergaa akka inni birrii fudhatee akka birrii kenniteefis itti himaatii itti agarsiisaati. Wanna jedhaa jechuun akka of dhaqqabdu godhaa. Akkasii sabiskiraayib gochuun dagatinaa maatii naa ta'a laayik godhaa viidiyoo gadhiisu jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasii inshaallah. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naa tura. I love you so much. Isiniin jedha hunda keessan isin jaaladha. Naaf jiraadha.